qalbii na fuudhe na keessaa fuudhe waan yaadaa jiru hunda ta'ee yaada hunda na keessaa fuudhe amma sheetichi tokko na ergataa jira akkamitti haasayaa waa baay'ee haasa'uu barbaada jalaan qabu waa ijaarsa keetii diisi fixattee wallaan fixannee qulqulluu koo gifti galarii keessa naa galii meena carraa kan kee ilaalaa eenyu jira gifti galarii keessa abbabaadhaan seenaniidhaan dhageeffadha hasoonuu nuumasoo jette jedhan wallaahi billaa dhugaman isiniin jedha dubartoonni teenya yoo rabbi sii laaffise yoo haadha teetii kabajaa qabaate yoo jireenya keetii kabajaa qabaate jireenya keetii kabajaa qabaate haadha teetii kabajaa qabaate oolii bultii tanteetii kabajaa sii qabaate baangaalii mitiiti ji'insii miti jinni illee heerume jiraadha wallaahi maa ka dhiirri kenna habiibti tiyyaa aanan tufu baangaaliin bishaan tufti hunduu tokkoma hundinuyyuu tokko jette jedha haati faate isiniif laaffisee si kabajee haadha tantee kabajee abbaa kan kee kabajee dalagatee ifaajatee ni'imaa dubartii beekee ni'imaa kan kee beekee si jiraachifnaani obboleettii tiyya wanni barbaadamu hin jiruuti heerumi jiraadhu gin heeruma san keessatti wanni tokko wanni ati beekuu qabdu kan ollaa ilmi ollaa keetii siif hin tolin kan ilmi ollaa kan keetii siif hin tolin mammaaka ka ilmi ollaa keetii siif hin tolini maaliin siin tolu maaliin kan kee du'e jennaani ilmi adeera keetii du'e jennaani shawichi ollaa kiyyaatu du'e jedhan noonoon jedhinaa jiran noonoo himite laa isiniif taanaan jedhe itti amantanii isiniif ta'ee dalagatee hojjetatee jennaani habiibti tiyya dhiira kenna heer jaalattee yookaan ammoo dhiira kenna jaalattee waggaa 3 kiniina dheetu jirta maayisaniin si goge waggaa 3 kiniina dheetu jirta maayisaniin si goge gaafa waggaa lammaffaa deemee biraa fuudha nan kijibe bar dhala dhaabne dubartoonni ni heerumne malee dhala dhaabne jirra bar jaarsa jala jirti malee dhala dhaabdee jirti takka buuftee akka kuruphee haftee hin kijibe yaani takka buuftee akka kuruphee hafti dhala dhaabde maal habibi tubboo isaatitu waa baasuu dide moo otteesiititu jalaan cabe moo dubartiin heerumte maaf ilmoon argan na himime waggaa 4 waliin jira heerumte fuudheetiin leesh ilmoon argan tubboo kan keetii waa baasuu dide hin duude moo otteesiititu jalaan cabe qabachuu didde maaf ilmoon arganne wanni ilmoon arganne memberii taa obboleessi kiyyallee atillee dhalchi ilmoo wannummaan memberii taatuuf haa cadhiftu jechaa memberii taa wannummaan haa cadhiftu jechuuf taatu dhalchi ilmoo niitii tanteeti fuute haadha manaa tanteeti wannummaan irraa faqat kiniini baangaalii irraa bitaniitiin jaartii liqimsiisan garuu gaafa dubartoonni tenne baangaalii heerumte jedhaniitiin uuu jedhan isinii galee heerumte fuutee miti dhali ilmoo takka dhali hafi rakkoon qabu lama argadhu hafi rakkoon qabu isinii galee miti erga fuute ilmoo argadhu maa qaanfatta wanni hittummaan inni gombas kana jettee hojjetta ni dalagatta hayi barsi ajaa'iba bar olma qajeeltee deemti kun keessa bahee gongiroon kun maal taate rabbi jedhaatiin taate sun sila asiin dura gaafa sargee beluu arge dhiiga qabdii miti maal taate kun jechuudha sanuufa nyaatanii garaan qaban kan nyaattu parastaamoliidha kan mataa namaa ga'u kanatti darba jala taa'ee eegeetiin akka isin ilmoo galatti hin qabanne hanga isin galliqimsitutti hin dhiisu achi gisee as garagalte kan nyaattu indoomiidha sokkeetti fakkaattee deemti kun akkanatti nyaata keessaa fite nyaata gayaa barbaada wantichi pirootiinii barbaada jechuudha maaliif jennaan jarmii ajjeesaa jira bar jarmiin sun jarmiidha seetan jira rabbinaa haadhisu malee astafirullah uzubillah min shaitaan jarmiin sun jarmiidha seetanii jarmii miti bar koronaa baakteeriyaa caala wallaahi koronaa baakteeriyaa sa'a 24 keessatti hundu'u bar sa'a 24 keessatti hundu'u maan hin argine isin saawwannoo irratti viidiyoo keessatti saayinsii irratti hin argine
Siniif galaa miti. Marfee fudhatti qaama ofii keessa marfee awwaalte harki mee warri marfee fudhatanii marfee kaa'atanii marfee fudhatanii jiraatan jechuudha. Sa'a 72 keessatti du'a laal. Mee kan amma koronaa baakteeriyaadha jennaan moo maal jennaan? Koronaan sa'a 24 keessatti du'a. Kun sa'a 72 du'a jette kun diyaasbooraan takka jira kanatti. Wallaahi mana yaalaa keessa jirti. Sa'a 72 keessatti du'a jette. Wanni sa'a 70 wanni sa'a 72 keessatti du'a kun maal inni? Demmin gudnoo. Kanaaf wallaahi dhugaan isiniin jedha. Wallaahi isuma dhugaa. Isuma dhugaa. Ofii heerumtee hin jirtu maal godhu waa'ee bultii haasofti naan jedha. Na komadha na sannaan jedha rakkoon qabu. Inshallah gaafa rabbi na jiisee hin jiidhaan illee. Gaafa rabbi na jiisee hin jiidha. Hin hafu akkanatti. Sinii galee miti. Gina immoo akkanatti illee dhaabbadhee hafee isin gorsuun dhiisu. Wanni akka ilmoo kabajaa si kortu hin jirtu. Wanni akka ilmoo gaachina kan keetiin jirtu. Wanni akka ilmoo gaaddidduu keetiin jirtu. Ollaan si ganuu danda'a. Abbaan manaa kan kee si ganuu danda'a. Obboleettiin tante si ganuu dandeetti. Abbaan kee haati kan kee si ganuu danda'a. Ilmoon kan kee garuu abadan osoo hagguma fedhe ta'e. Karabbiin jallisee yoo ta'e malee. Karabbiin inshaallah ati dhugamaan rabbiin rahammata ofii keessaa fudhate yoo ta'e malee ilmoon haadha dabu hin jiru. Ilmoon haadha ofiitiif abbaa ofiititti dabdu hin jirtu. Ka dhugamaan rabbiin rahammata ofii kana godhe keessaa fudhe yoo ta'e malee. Maali heerumnee mana dhiiraa geennee waa'ee haadhateenna qunqumnaa bar. Biyyaa baanee waggaa 8 waggaa 9 namni kunoo arrii argaatanii miti arriidha bar kun. Yookaan rifee wannoo miti bar arriidha bar. Arriin adiin tun akka shaashii keessaan na mul'attu kanatti haadhatiyyaaf hin yaada. Abbaa kootiif hin yaada. Sagaleen isaa hirriba halkan yoo itti bilbilee akka tasaa sagaleen isaa jette maal taateen jedhaan rifadhe. Maal taate waa si dhukkuba immoo maal taataniin jedhaan. Inni galee nan rifadhaaf jechuudha. Kanaaf namni haadha ofiitiif abbaa ofiitti dabuu hin jiru. Nama rabbiin rahammata ofii irraa hongesse yoo ta'e malee gogesse yoo ta'e malee jechuudha. Kanaafin ilmoo argachuun siif kabajaadha. Innuu si kabaja. Inni mataan isaatu si kabaja. Ilmoo argachuun kabajaadha jettee haati faata jetteetiini top walirraan godhini akka ijoollee garaan baasu. Ijoollee garaan baasu gisee argitanii jettan achitti illee waa xap goote kutti. Akka ijoollee garaan baasu top walirraan godhin. Isaan hidha isaan jaalala bita jetteetiini ilmoo lafarra hin dabarsin kan mataa waliin tarre kana jechuudha. Dinnicha kana lafarra gadi hin guurin. Takka dhaliiti ilaali haala qilleensa. Takka dhalii haala qilleensa. Nama kadhattu osoo naan jedhan namni kiraa manaa narraa kan falu hin jiru. Kiraa manaa namni narraa kan falu hin jiru. Waayifaayi namni naa guuteedha naman kadhadhu waayifaayi. Kadhattuu naan jedhanii miti an dalagachuu jira. Siniif galee usuma kadhattu maaliyyoo hin heerumtu maalin taatu akkasin taatu. Ofii kiyyaa kiisa kiyya of hin amanneef hin heerumne. Kiisa kiyya keessa waan qabu as keessa gaafa waa qabaadhe nan heeruma. Sinii galaa miti. Kanaafin isiniin jedha. Dhiira irratti of hin darbina. Dhiira irratti of hin gatina. Of hin gatin dhiira irratti dalagadhu hojjetadhu. Dhiirri dubartii jajjaba jaalatti. Dubartii hojjetattu jaalatti. Dubartii ifaajattu jaalatti. Dalagadhu hojjetadhu ifaajadhu. Istroongii ta'i. Anamma dakkaamagoonnin kiyya yeroo baay'ee karaa jaalalaatiin. Karaa jaalalaa kanaan nama hedduutu onneeti yakka dhadhaatitti natti taphata. Na seenanii na keessaa bayan. Achiin gara kan karaa biraatitti namnummaan haga kiyya akka bofaatitti du'ee ka'u hin jiru. Du'een ka'an akka bofaa dafeen du'u. Wallaahi dafeen du'u. Baay'ee dubartiin hedduun irra caalaan keessan sanuman jedhee yaada. Irra caalaan keessanii yoo karaa jaalalaatiin karaa bultiitiin miidhamtan malee mallaqa dhabuu irratti nama hin shaanuuf na jira. Nama meeqa miliyoona 2 dhabdanii miliyoona 3 Itoophiyaa dhabdaniitiin ol jettanii deemaa hin jirtanii. Miliyoona 3 Itoophiyaa dhabdanii ol jettanii kana jettanii deemtanii dalagachuu jirtu jechuudha. Waggaa 4
Ifaa jettee dhabdee qana jettee deemti jechuudha. Dakkamaa goonni dubartoota irra caalaa dhibbi keessaa parsantii 95 karaa jaarsaatiin karaa bulxiitiin jechuudha. Kanaaf dhiironni kenna baangaalitti heerumte jechuun osoo hin taane ati jechuudha ka assaabni kan kee assaaba baangaalii gatii uf sirreessi. Change your mind my brother. Uf sirreessi maal godhuu qaba jedhee maal ta'uu qaba jedhiiti uf sirreessi uf gaafadhu mallattoo gaafii mataa kan kee irra kaayi. Sigalee jaalattee miti dubartoonni teenna ajaa baangaalii san kadhattuuf jechuudha. Baangaalii xirooftuu sanii kadhattuuf jechuudha. Maa dhiira kenna caala urgoofti baangaaliin. Bar dhiira kenna yoo waan biraallee faayidaa dhabe bar laphee isaa irra gisee ciiftuu yoo bar gammachuudhaan irra ciifta bar laphee masaa kana daratii isaa kanarra yoo gisee ciiftu lapheen irra ciifta tabiraa rabbi dhooggate malee tawaa daddalagachuu tanaa tawaa maali tana rabbi dhoogge malee laphee isaa irra gisee ciiftuu iyyuu gisee waliin gabbaatee deemtu konfidensii ajaa'ibaa qabda mee dubartoota baangaalii heerumteetiin jette sitti siqatti namatti hin siqattu bar akka kurupheedhaa gisee ati deemtu siin fiddi gara mukaa onneen qabdu jechuudha hin jirtu jechuudha. Bakka haa ta'u jecha heerumte malee haa ta'u jecha seente malee ammas erga heerumtanii booda bannaata jechuudha rabbii jedhaati dhuftanii interviin ta'ina nama kuma tokkotu ilaalaa jiraa miti an amma odoo angeemii eegalee hundi sii yaatee kuddi osoo nama taaptaa godha koppiliinkinaa godhaa jedhe hundi sii yaatee kuddi garuu amma gubbaa kana waan biraatiif hin dhaabattu beeka maal haasoftii as keessa maaltu sii baya bakka sharrii tiyya fuutee kutuuf dhaabatte irra caalaan isiidha. View laaltanii baay'ina mana namaa laaltanii gastii namaa keessa dhattanii akkana na godhee kute akkana na godhee kute akkana na godhee kute akkana na godhee kute. What the heck maal taate? Heerumtee miti baangaalii heerumtee siitaanaan heerumtee miti re siitaanaan heerumtee addaan baatanii miti ilmoo si gatee si biraa kute usii guddisi dalagadhu qabeenya godhadhu horadhu waa harka keessa qabadhu. Gaafa haadha qabeenya haadha makiinaa haadha manaa taateetiin jette tokkichuma wayii as harkifteetiin wal fuutanii ilmoo maqaa isaarra jijjiirta allaqe makiinaa bicha maqaa isaarratti hin jijjiirtu bar ilmoollee maqaa isaarra jijjiirta mallaqa baankii qabdu bicha maqaa isaatiitti hin jijjiirtu ilmoollee fuutee maqaa isaatti jijjiirta kana maal yoo goote yoo dalagatatte yoo hojjetatte yoo ifaa jette jechuudha ilmoo gizee dhaltan bannaataachuu rabbi jedhaati hin falaffalina diqqeessaa lama sadi bakka haa diqqoo wal jalaa gugurdattu haa bishaan irra bishaan kaatee fudhachuu geettu gizee beela'ee as garagalee sitti booyuu mataas nyaachuu irra waan afoo isaa jiru ka'ee fudhatee hiixatee fudhachuu danda'u waan akkasii san ilmoo danda'uu qabdi ilmoon teessa. Yoo dhiirri yoo ilmoo argateeti jette gara biraa hin dhaqu yoo ilmoo irraa dhalan gara biraa hin dhaqu jetteeti girgiddaa wincin irratti isii waggaa waggaadhaan 2026 illee ulfa 2028 illee ulfa 7 illee ulfa 9 illee ulfa maala biifti maa rabbi guddisa booda deebitee oromooti jana bira dhaabadhaa kunoo akkana na bira dhaabadhaa kunoo akkana ta'ee ilmootiyyaa waliin kunoo akkana ta'ee ilmootiyyaa kunoo akkana na godhee na bira dhaabadhaa oromootiyya akkas ta'a oromoon assalaamu alaikum siin jettu hin jirtu qarqaarsi namaa hagamoo asii godhe wanni namni si qarqaaru kun ija keessa si ilaalanii si bira kutan ija keessa si ilaalanii argattee ilmoo takka yookaan ilmoo lama argattee miti sun diqqoo isii wal jalaa haa guddattu tokko yoo diqqoo guddate kaan duubaan fidi rakkoon qabu hagasitti jidduu tana keessa dalagadhu yoo ulfooftee jette hamma ji'a 6-7 dalagadhu meebii ji'a takkaa fi lama ka garaa si jiru si dalasiisuu si dhogguu danda'a si dadhabsiisuu danda'a si lolloojisuu si haqqisiisuu wanni bara cina bara baakteeriyaa makanatu iyyuu deemee lubbuu namaa ta'a bara raamo makanatu deemee lubbuu namaa ta'a bara subhanallah sun godha rabbiidhaan amma hujii makluuqaa keessan galu'an baakteeriyaa makana koroona makanatu raamo makanatu deemeetiin lubbuu godhatee nama ta'a sadarkaa qaba argita warroonni doktoroota laaltan jechuudha yeroo baay'ee yeroo laaltaniitiin jettan gisee laaltaniitiin jettan baakteeriyaa kanatu lubbuu godhata hanga ji'a sadii lubbuu sirraa baasa lubbuu dhukkee sirraa kaase ta nyaattu garas hin buutu ta dhuddu garas hin buutu shunkurtiin ollaa muranii fatimana keessa joonjofta shunkurtii ollaa murantu hirriba irraa si kaasa sigale ችግር በጣም ችግር ነው achi hoo ji'a 4 ol nasaadha habibtiti haga ji'a 8 qofxon bahinaan siri dalagadhu
maali kuno Habibaan argitanii isin Habibaa walumaan argaa turre miti Habibaa bar hanga gaafa dhaltuutitti gaafa dhaltasaniyyuu achiin doktorri ilmoo keessaa fuudha isiin asiin ammoo taap jedhaa turte jechuudha rabbiin kee jette illee naan hin jedhini achiin doktorri ilmoo keessaa fuudha isiin asiin ammoo jechuudha kaameraa akkana sirreeffattee karaa fuula bichaa kana mudhattee taap jedhaa turte jechuudha rabbi ona nama laaffise akkasi wallah rabbi isiniif haa laaffisu rabbi ona nama laaffise akkasi kanaafu ani hamma kiyyatti wanni isin gorsu yoo jiraate dubartoonni abadan harka qullaa taa'uudhaaf hin mokkorina harka qullaa taa'uudhaaf hin laffa'ina harka qullaa taa'uudhaaf dalagadhu hojjetadhu obboleetiti yaa garabbiin lubbuu uume tana si keessaa fuudhutti abbaa manaa qaba jettee of hin gatin feetu Ameerikaa jiraadhu feetu Kanaadaa jiraadhu feetu bakka feete jiraadhu bakka feete jiraadhu Habibti tiyya mana ijaazaa dhattee guyyaa takka lama qilleensa fudhattee miti bakka abbaa hii dalagi hojjetadhu ifaa jedhu baffi jetteen ciisanii mana ijaazaa Sigalaa miti baffi jetteen ciisin mana ijaazaa hojjetadha hadda luka irra kaayattee ciiftaa birriin ji'a 3-4 hojjettanii jirti gaafa ammoo jechuudha birrattiin sun dhumteetiin jette dudda sirraa garagalee rafaa jechuudha giiviin dattee kiidha dubbiin yoo garaa waa nyaate socho'aa miti reen illee bar Habibti tiyya maaf duddanarraa garagalteen hin jiru bar yoo misaa hin nyaatin yoo iraatii hin nyaatin maaliin socho'a miskintichi ganda motorri maaliin socho'a girgidda garagalee rafaa jechuudha gizee girgidda garagalee rafee ammoo hin komatiin ati dalagaa hin jirtu inni dalagaa hin jiru hojiin hin jiru nyaanni hin jiru pirootiiniin gayaa hin jiru miskintichi hambaa waan achi qicaaru malee waan qicataa jiru hin qabu dudda girgidda garagalee rafuun isaa wannoodha jechuudha yoo nyaata garaa nyaachifte yoo waan gaggayaa obaafte waan gaggaarii nyaachifte waan itti qicadhu keessaa qicadhu hin dhiisini haqa kan keeti rabbiin jechuudha haqa walirraa kan rabane wallee dhugaa isin hin jedhu itti qicha keessaa qici osoo balbala hin bahin keessaa qici sun ammoo booksiidhaan miti suutaan miira babbareedaadhaan sukkuummaa misaajjii bareedaa kiyya lubbuu kiyya maal jedhanii akkuma aayyoon tantee kun ogizee isaa elmattee jettu arroo kiyya daalee kiyya maaliyyoo kiyya akkasii yoo kiyya maalii kiyya akkasii maal nu hundi ijoollee baadiyyaati jiran dhoqqee haraa guddanne arroo kiyya daalee kiyya maalii kiyya jedhaa keessaa elmattee biraa kaati gaadii irraa gadiitte saafaa sa'aatiin akkanaa kun asraa kana geennaan ka elmattu san jechuudha kophatti hiitee midhaan bishaan marga waa ka gadhagga nyaatan kana fuutee jala buufti jechuudha galgalli geennaan maashaallah ufiinuu dhaabataa jechuudha lafa biyyeerra hidhamee saanii oolamee galgala haati tantee elmattee nagayaan fuula gammachuutiin jala kaatu ni jira hin jiru gaafa si biraa kute hudduu harree haaseenu gaafa si dhiisee si biraa kute hudduu harree rabbiin achi keessaa isan baasin hanga si harka jirutti abbaa manaa kan keessuun hanga si harka jirutti kunuunsi akkana gadaa jedhu yaadina amma du'eetumaan lubbuun